warahmatullahi wabarakatuh. Berinya kiakan tu tenaga kesini, bayar kesini, bagaimana cara ini? Insyaallah harap wan ada aktiviti warna isi berarti baju tujuh tadi jurawannya berarti baju tu. Ini sih intalo abju arge abju ani de ajalu arge kan jadi baju dah itu. Wan bayar di baju jadi apa ismi lagi tadi tu konsumsi tansani. Wasi duba de kesa wanto ko wali duba na itu insyaallah. Ini soko fama ida toko fara yo majal kabdu ga pada ke tatani video ko mabantani akata sin salamata ga faktu fi akata sin salawat al-gamar bi sallallahu alaihi wasallam rat guftu video majal kabara tilala Malik jette Malik kana jette namu wallahi ni danda amara ko abu kana jettan tae uga namu wallahi ni danda salawata ka jette bus wallahi ni danda kasma salamata sakara tigawatu wallahi ni danda walakin an wan argetu jere wanne arge maida bidicha kan arge am peji yode kristana jiratte arge jeri qaba bidicha kan arge akko posti godani ni de qam wasa dura पेज क्रिस्तान विजय करके अल्लाह वाला आनी बे पेज क्रिस्तान संजय ठिकाना के बरेको मुबर शेर गुल अमाली ताजे ने खंबर राय रही चुरा मुबर आनी इंतला खाना मुस्लिमा तो इसी तो निशा का तो अकहियत इसी योसी मुस्लिमा ला तो देखो वलाकिन अनहिशा है तो माले जनानी खाना के सवान an na kunna mito ko fijirawante ayo ba gare kristana ni kaba gare kristana islama fi hija kan ijare ni kaba yeto gare san kesatti gare ke sala ko saki ya fudatani akwan islamumma ra shamaru kamya kristana na tergani hadisa kes akwan islamumma ra di debu ge dani woni amana ditu akwa islamata akuma shamara islamata ni salamata na ga batani na ditu sanjitu waba ina jalan waba isan moyo sarata dubatu mali video gabab dora ko barbado ante ki asirati dubatu indan dawletto akasna sababa sani bi namni kunisi amanti ki narati o sabu rofi kana dubbate la ta jede kan shakke je boyto da mali denani ni namni buya bofa arge halkante basoda ta jeda olomo yosin moyon tali moyon muslimata islamat hate rabbi isi haqa yetu kara ruwa isi haqa kitu akasuma moyo akasin la ko se siyo argata la ko si barbadati akasin to ibete gama rabbi si de to rabbi si ara magawa to eti himasi de to barbade yosin kristana ta ke moyo rabbi isi haqa yetu yetu barbade de to inisi majete ergama rabbira kijiba kete akasuma moyo rabbina la kijiba kete to nuti muslimoni kijiba ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbi irra namni khae cha inni inte meto cha inni dikolfine ukan qosa digone inte meto dubbatu kam kanafi wani an dubbatu fide kana yeto to kufa majete ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam abdutti amana jede namni abdutti amani mali jette khate rabbi tu jede jette umarat yoma yo video masan ratti ergama rabbi tu jede jette khate tikwati sitte mo rabbi tu jede jette la me boliya ki wan qur'an kesas hadisa kesas hinjirre gadibati fi hadisa ubi qobbe fatte ufani modu fi samu isitti adde yokan modu wan shaytani si wasa kan kesa yota ismuga kesa ayati si ratte wan kana gita Allah alhamdulillah wan kana gadibati wasi media ratti bate share na goda oromo namni hata share na goda akasta yosin jettu hedduna mati daga jechuudha yoo wallahi maaf ta'e immoo rabbiin waan ati hin beekne irratti sin qixaala tooba dhugama rabbii kee deebi'i obboleettii
yoo mooyyuu kiristaana taatee waan kana amantii islaamaa irratti kan hojjetaa jirtu ta'e rabbi si haa qajeelchu siin jedhamee kanaaf amantiin keenya amantii qoosaatii miti. Yoo hin beekne taatan yoo kan hin beekne taatan beekaa gaafadhaa jedha Qur'aanni rabbiin keenya Qur'aanaan. Yoo hin beekne waan tokkorraa yoo hin beekne deemaa ustaazota gaafadhaa ustaazota baay'ee jira waan ta'eef. Alhamdulillah ustaazota baay'eetu jira onlaayinii irratti isin bilbiladhaa isiniif deebina isiniin jedhanii isiniif jira. Ustaaz Anwaar deemaa ustaaz Anwaar gaafadhaa. Sheekota baay'ee jira gaafadhaa. Kan ol kaatanii miidiyaa irratti naa gabaasaa sheer naa godhaa jettan irra waan hin beekne waan argitan san gaafadhaa deemaa waan irraa hin beekne tokko jechuudha. Yookaan immoo sirumayyuu hadiisa irra kan jiru yoo abjuu gaarii argite gaariidha jedhe wanni keetitti amanatu cal'isa. Yoo hama argite sheexana irraa akka ta'e amaniitii toobadhu dhuma rabbii keetii deebii toobadhu. Maaliif jennaan abjuun badaa sheexana irraa waan ta'e. Ammoo yoo abjuu argee jettee ol kaatee miidiyaa irratti sheer naa godhaa akkas naa godhaa namni Oromoo taatan akkas naa godhaa jechuun waldaalummaa guddaadha jechuudha. Namni waan akkanaa raawwatu yoo jiraatanii waan akkanaa irraa qusadhaa. Waan hin beekne tokko deemaa beekaa gaafadhaa. Kanaafiyyuu amantii keenya eenyu miti amantiin keenya amantii beekumsa irratti ijaaramedha. Amantii beekumsaa guutamedha. Amantii ilmi namaa waa itti dhee waa irraa qannasuun kanaafiyyuu walaa kabajnu. Amantii keenyas haa kabajnu. Amantii keenya gaafa kabajnee amantii keenyaaf gaafa dhaabbanne oromummaa keenyaafis dhaabbachuu dandeenya. Kanaaf iyyuu obboleeyyan kiyya amantii keenya haa kabajnu. Amantii keenya haa kabajsiifnu. Yoo abbaan kabaje oromis kabaja waan jedhan. Kanaaf iyyuu amantii keenya irratti qoosuu dhiisaa. Isiniin jechuu barbaade inni biraa immoo namni tokko yoo gadde namni tokko yoo biyya ofiitiif dhiphate waan amantii ofii keessa hin jiru waan kurafaata waan amantii keessa hin jirre hin dubbatu. Kanaaf iyyuu obboleeyyan kiyya yoo gadditanis gadda daangaa qabu. Gadda shari'aan islaamaa irratti akkamitti akka gaddinu irratti nu ajajja. Kana gaddaa malee gadda daangaa hin qabne gadda amantiin keenya dhoorgu hin gaddinaa isin jechuu barbaadeeti. Inshaallah dhiiga lammii keenya haa caalu rabbi haa baasuu fi isin jechuu barbaade inshaallah rabbiin bilisummaa nu argisiisee biyya keenyas bilisoomsee nullee bilisoomsee ijaan bilisummaa nu haa barsiisu isin jedha. Inshaallah kanumas isin jechuu dhufe nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni biraa immoo obboleetti keenya kan waan akkana dubbatu immoo sheer godhaa yoo kan dhageettu biraan gahaa waan dubbatu tokko immoo beekaa yoo kan dubbatu ta'e haa irraaf of qusattu jechuu barbaadeeti. Yoo immoo beekaa hin dubbanne ta'e kan ammaatiif rabbiisii araarama gaafatte kan duraan dhufuuf immoo waan hin beekne irraa akka sheekota gaafattu itti naaf isin jechuu barbaadeeti. Nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.